kootu kamaa jiru gaafa amantaan kiyya tuqamu gaafa quraanni kiyya na jalaa tuqamu gaafa ammataan kiyya tuqamu bilisummaan isiin akkasii bilisummaa faayidaan qabne bilisummaa arrabsamtu namni har'a osoo dhiin rabbii tuqamu saba kanan gargaar an akkanaan godha inni kun akkas haa ta'u obboleeyyan islaamaa hin barbaachisu dhaabbanne ilaaluun barbaachisaadha afaan keenya arraba keenya oromummaa dhiisii gara islaamummaatti deebi yoo amantaan kee nagaa ta'e biyyi nagaa ta'a yoo amantaa keetiin nagaadhaan jiraatte nagaadhaan ta'a namni islaamummaa irratti wanni takka waliin ta'u quraana irratti wanni takka waliin ta'u quraanumatu oli islaamummaatu darajaa guddaa qaba islaamummaan alaa darajaan hin jirtu quraana qabachuun alaa darajaan hin jirtu kanaafuu dhaabbachaan ilaaluun sammuu keenya ilaaluun barbaachisaadha bakka jirruu fi waan irra jiru waa'ihim ilaa khilaaya obboleeyyan islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti bakka hedduutti dubbatee jira fadlii nabiyyi keenyaa darajaa islaamummaa darajaa quraanaa islaamni maal akka ta'e rabbiin nu dubbatee jira yaa shabaab almuslimiin yaa shabaab almuslimiin yaa dargaggeessa muslimaa yaa dargaggeettii muslimaa yaa manguddoota islaamaa yaa xiqqaa yaa guddaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummata gaarii ummata filamaa ummata jaallatamaa godhee si uume quumuu likidmati diinikum kidmaa diinii keessaniitiif moggaa diin keessanii dhaabbachuudhaaf lubbuu keenya kennuudhaaf qabeenya keenya kennuudhaaf itti ol ka'uu qabna aduwwiin islaamaa akkuma dubbatamaa ture diin tuquun nabiyyi keenya tuquun qur'aana tuquun akka saree ji'a yookaan aduutti dutteeti sareen aduutti dutaa yoo oolte ji'atti dutaa yoo bulte waa takka irraa buusuu hin dandeessu alhamdulillah naanu ummatan marhuuma nuti ummata filamaa ummata rabbiin darajaa guddaadhaa wajjin dachii kana irratti nu argamsiise ummata nabiyyiin isaas caalaa ummanni isaas caalaa darajaa guddaa qabu ummanni islaamaa addunyaa irra jiru wanni inni barbaadu islaamummaa isaa ol kaasu qur'aana mataatti baadhachuu qur'aana isaa akka rabbi jedhatti bulfachuu islaamummaa kana mirgaan qabachuudha alqur'aanu dastooruna qur'aanni karoora irra waa nu kaa'udha nuti ummanni islaamaa qur'aanni keenya tuqamuun nabiyyiin keenya tuqamuun dhukkuba dawaan qabne itti ta'a warra akkasii jechuudha ummata islaam rabbiin yuriiduuna yudhuu nuurallah aduwwiin halkan guyyaa ganama galgala sa'aatii daqiiqaatti ifaa rabbiin addunyaa irratti argamsiise qur'aana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa karaa dheeraa kanaan nuun ga'e jecha rabbii bareedaa ulfaataa san islaamummaa bareedaa san nu harkaa fudhachuudhaaf nu harkaa dhaamsuudhaaf halkan guyyaa rafteen bulle ka baasee dubbates ka dubbachuu dhiises ka dhoksaan deemuu jirus halkan guyyaa ka'uu jira tanabbahuu min alghafla dadhabinarraa laafintirraa ol jedhaa mataa keessa ol qabadhaa diin keessan bira dhaabbadhaa nabiyyi keenya muhammad alayhi afdalu salaati wassalaam bira dhaabbachuun barbaachisaadha nabiyyiin keenya muhammad caalaa nabiyyootaati dachii fi samii keessatti imaama ambiyootaati jaallatama dachii keessaati rabbiin wamaa arsalnaa ka illaa rahmatan lilaalamiin nabiyyi muhammad guutuu addunyaatiif akka rahmata godhamuuf akka biyyi nagaa taatuuf erga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummanni islaamaa umman nabiyyi muhammad ta'uun darajaa guddaadha hinaafaan kan guyyaa yoo guddates baasanii dubbatanii yoo hinaafanis kuntum khayra umma rabbiin caalaa godheen uume ummata jaalatama godheen uume kuntum khayra ummatin ukhriyat linnaas ya rabbiin caaltu ummata kabajamtu ummata godheen isin uume jaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa
halkan guyyaa yoo iyyaa oolanis yoo halkan guyyaa waan fedhan yoo dalaganis islaamummaa irraa waa takka buusuu hin danda'an. Nabiyyi Muhammad darajaa isaa gadi buusuu hin danda'an. Quraana bakkaa kaasuu hin danda'an. Nuti immoo wani nurraa barbaadu ka'uutu barbaachisaadha. Islaamummaa irratti wanni takka waliin ta'u, Quraana irratti wanni takka waliin ta'u, Quraanumatu oli. Islaamummaatu darajaa guddaa qaba. Islaamummaan ala darajaa hin jirtu. Quraana qabachuun ala darajaa hin jirtu. Kanaafuu dhaabbachaan ilaaluun, sammuu keenya ilaaluun barbaachisaadha. Bakka jirruu fi waan irra jiru san. Nuti ummata aduwwii keenya kan halkanii guyyaatiin, nuti ummanni Islaamaa nageenya biyyaatiif, ijaarama biyyaatiif, tokkummaa biyyaatiif akka nama Islaama tokkootti namni dalaga hin jiru duniyaa kanarra. Biyya kana jiraachisuuf, guutuu addunyaa kana jiraachisuudhaaf Islaamummaan ga'ee guddaa qaba. Namni Islaamaa ga'ee guddaa taphatee jira. Akka nama qabsaa'aattis Islaamummaatu bootaa qaba. Nama Islaamatu bootaa qaba. Sababa Islaamni jiraachuu duniyaan kun jiraatti. Osoo Islaamni hin jiraanne, namni kalimaa shahaadaa qabu osoo duniyaa kanarra hin jiraanne, dachiin kun kaata caccabdi, samiin kun kaata caccabdi, duniyaan kun kaata diigama. Osoo beekanii warri har'a afaan hin dubbatan, warri har'a afaan hin tuqan, waan hedduutu garaa isaanii keessatti hafa. Osoo ni'maa Islaamummaa, guddina Islaamummaa osoo beekanii, seenaa Islaamummaa osoo beekanii, akka ummanni duraa itti ture osoo beekanii, daarii moggaa Islaamummaa kana hin gaan, afaan badaa hin dubbatan. qad badatil bagdaa'u min afwaahihim jedha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Aduwwiin keessan afaanin xiqqeessanii dubbatanus waan qoma isaanii keessatti hafitu xiqqaadha. Eeggadhaa jedha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Har'a dogongora afaan keenya ba'uu jiru. Islaamummaa dhiiga kooti jechuun barbaachisaadha. Islaamummaadhaan hin jiraadhu. Islaamummaa irratti hin du'a. Har'a namni lubbuu kennuudhaaf qophii jira. Qabeenya ofii kennuuf qophii jira. Diiniidhaaf dhaabbachuudhaaf qophiitti jira. Bakka kanatti bakka diin tuqametti manguddoo waggaa 70 deebi'ee dargaggeessa ta'a. Deebi'ee dargaggeessa ta'a bar aduwwii morma seerraa jiruu danda'a. Nuti wanni jiraataa jirruuf, wanni addunyaa kanarra jirruuf nasri Islaamummaatiif, sababa Islaamummaatiif jiraanna. Yoo Islaamummaan ka tuqamu ta'a, yaa dargaggeessa Islaamaa plus 259,238,407. Anti ya adu wallah jette jennaan warri diin hangan guyyaa nyaataa bulee nyaataa oolu, warri seenaa isaa hin beekne, warri waan dubbatu malee waan dubbachuu malee waan dubbatu hin beekne, warri seenaan kan diigama biyyaa ka ta'e anti adu wallah jennaan laa lastu adu wallah ولكن عدو الله من أكل رزق الله فعسى عدو ربي ججون نما رزق ربي نيات ربي كلافه من أسبق عليه النعمة نما ربي مداسة رد انقلاسة نعمة ربي سوى الله لك انتان التايب من أكل رزق الله نما رزق ربي نياتا وما ربي نياتا فعلا ربي ديم عدو ربي وركان جنان نوتس عدوين بيا aduwwiin amantaa keenya aduwwiin biyya guutuudha. warra diin rabbii tuqu, warra quraana tuqu isin jennaan. aqulu maa tasma'uun. alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. أمة الإسلام قلبي تبدا غلا ربين وني أورمو غدي نومف سبا سبا غدي وني نومف أكا ون بيكني وججران نوف أكا ولي تلا كم نف أكا نمني ولي نيان نف أكا يسي ول بيك تنيفين أكا يسي غدي ربين لكن نمني هرّا سبب ديم قد دابته ديني ربي دابتو كبا ديني ربي لالو كبا غافا
miidhaan islaamummaatiin miidhaan kaan wal bira dhufe ani akka mataa kiyyaatti gaafa diingoo tuqamaa jiru gaafa amantaan kiyya tuqamu gaafa quraanni kiyya na jalaa tuqamu gaafa ammataan kiyya tuqamu bilisummaan isiin akkasii bilisummaa faayidaa hin qabne bilisummaa arrabsamtu namni har'a osoo diin rabbii tuqamu saba kanan gargaara an akkanaan godhe inni kun akkas haa ta'u obboleeyyan islaamaa hin barbaachisu dhaabbannee ilaaluun barbaachisaadha afaan keenya arraba keenya oromummaa dhiisii gara islaamummaatti deebi yoo amantaan kee nagaa ta'e biyyi nagaa ta'a yoo amantaa keetiin nagaadhaan jiraatte nagaadhaan ta'a namni gaafa amantaan kee tuqamuudhis dargaggeessa islaamaa yaa barattoota islaamaa caqas warri barattoota dargaggeessi dargaggeettiin waan diini rabbii diigu waan barataa jirtan barumsa gadaa jedhan san barachuun diini rabbii warra diigura tokkoffaa harkan guyyaa wanni nachi baratamu jiru mukatti nama deebisu lagatti nama galchu bishaanatti nama galchu dhiiga nama obaasu kitaabni sun kitaaba shirkii kitaaba diin rabbii miidhuurratti sadarkaa qabu gara kamiin diini rabbii miina gara kamiin amantaa kana gadi qabna jechuudhaaf kitaaba kana fidanii keessa galchani namni aqlii qabdu barattoonni islaamaa waan kana barachuudhaa irraa akeekkadha amma kaa'atan abbaa yaa dhiira yaa dubartii hijaaba kaayyachuun amma bareeffachuun ka hijaaba hin qabne bitachuun ka niqaaba hin qabne bitachuun dargaggeessa islaamaa fakkaachuun amma kunoo xiiqiin bareeda Hamza ibn Abdul Muttalib gaafa nabiyyi Muhammad arrabsanii irraa deebi'uu dibnaan xiiqii jaraatiif dhaqee islaamummaa qabate atis xiiqii aduwwii islaamaatiif garaa jiraa gubuudhaaf dubartiin dubri islaamaa hijaaba rabbiin sii kaa'e waan jarri sirraa mulquudhaaf qophaa'an waan jarri qullaa si dhaabuudhaaf qophaa'an san amma kunoo yeroon xiiqiin bareedaa kaa uffadhaa tolfadhaa bareedaa islaama fakkaadhaa abbaan gubate haa gubatu diini rabbii fakkaadhaa dargaggeessi kofoo keessan gabaabsadhaa rifeensa keessan gabaabsadhaa dubri dubartiin islaamaa hijaaba niqaaba kaayyadhaa faaya rabbii sirraa kaa'e qullaa si dhaabuuf deema masgiida gadi si yaasuuf deema lagatti si galchuudhaaf deema yaada jaraa dhaamsuudhaaf afaan keenyaan dubbiin keenya uffanni keenya deemsi keenya oromoo osoo hin taane islaamummaan islaamni akka islaamatti deema islaamni akka quraana jedhatti deema oromummaan bakka islaamummaan tuqetti zeero oromummaan bakka islaamummaan tuqamtetti sadarkaan qabdu gatiin qabdu bakka islaamummaan tuqametti jechuudha nuti ummanni islaamaa rabbiif hin jiraadha rabbiif hin du'aa jechuu barbaachisaadha arra afaan keenyaan dubbatu jira harkaanis ganaatti deemu inafu gaafa qiyaamaa dhaabbatti ummanni wal fixuun tasuma namni balaan gara kanaan kaate abbaan fira dhaabuu hin danda'u gara kanaan wanni kaate amantaadhaan wanni kaate islaamni silumaa jagna leenca tuqxii ofitti hin kaasin leenci gaafa sitti ka'e daaraa si godha irraa eeggadhu tuqteen tuqamiinsi hin jedhaa waan nuun tolle waan biyyaan tolle waan sabaan tolle waan gandaan tolle waan mootummaan tolle arrabaa ija harka jala rabbi nurraa haa qabu bakka jarri jiranitti waan jarri dalagan afaan jaraa dhukkuba dawaan qabne qulfii ofiitiin rabbi arraba jala rabbi haa qollafu umma isaanii harka isaanii rabbi nurraa haa qabu dhukkuba dawaan qabne rabbitti haa maddabu cibaadallah sallu wa sallimu ala hadi albashiri النذير إن الله وملائكته يصلون على النبي plus 251,942,238,407 يبكي يسأل خالقه محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين